kana ma hunda hirmaachisu jara keenya kana ma hunda hirmaachisu ka arrantan oromiyaan guutuun OMN irra laaltan bakka adda addaa nuti illee bilbilee gaafannee adda baafannee jira nuti duula gabaa laganna irra jirra dukkaana tokko tokko cabsanii banaa jiran nuti irraa bitaan jirru jechaa jiran jechuudha which is good waan gaarii fedhan haa bansiisan fedhan haa dhiisan wanni guddaan kaayyoon keenya biyya dippiloomaasiin keessa tattaa'u biyya sagalee teenya dhaamsite biyya hacaaluu nurraa ajjeefte biyya gootoowwan amma dura akka Taaddasaa Birruu nurraa ajjeefte arramoo Jawaar Maammaffaa nu jalaa qabdee jirtu jechuudha ka ukkaamsitee jirtu biyya tana kokkee isii qabuudha nama miliyoona 7 kokkee isii qabuudha kaayyoon keenya because wanni hundi duuda keenya irra bobbahee gal short term plan lala long term plan itani short term plan wal harkaan facaasina jira keenya cool down wal harkaan facaasina long termin hidhanne haqa keenya mirga keenya kabachiifachuudhaaf nuti woboo wajji galgalaa ganame dhaabbanna suurra kootee nyaamiti that's long term amma galgala kana woboon galgaluma kana caccabseeni seena no qawween bitamtee waa hundi godhamuu qaba waa hundi godhamuu qaba akkasiimi garuu short term plan wanni harkaa qabnu nuti akka ummata guddaadha ittis milkooynee jirra hanga nafxanyichi kun dhufee abiyoot kaasaayee camadaa hanga inni dhufee qabsoo teenya mansalaala nurraa bahee nu saamee nun ganinitti silaa itti injifannee jira hayyoonni hedduuleen dura dhaabbatan garuu wanni teetee jira gizee hundanii shawwatamnaadha amma immoo akkamitti milkaa'uu dandeenyaadha gaafiin akkasimi tatanaa nyaadhamnee jira amma dura nyaadhamnee jira amma immoo akkamitti nyaadhamne akkamitti jala baanaa waan jettu gaafii kaasuu dandeessa ani short term plan irraa oromoon ija kaafachuun qabdu mallattoo isii agarree jira already abbaa miidiyaan kaleessa finfinnee keessa deemee ummata waraabaa ture dadhabnee uu jechaa jiran ummanni finfinnee irra guddaan kamindaa nyaatu ka hojii mootummaa dalagu irra guddaan isaa naggaadeen ni xiqqaatti naggaadeen nama xiqqaadha immoo irra guddaan hojjetaa mootummaati already uu jaa jiran maaliif waan takka eegaltanii karaa irra hoggaachi deemtan jalaan dhaabbatina you gotta do it waan qabdan gadi dhiisina waan qabdan dura sanfiin xaangaha ma obsuu dadhabdan guyyaa lama keessatti arrumatti sa'aata keessa qawwees ni bin sa'aata keessatti ni tokkos sa'aata keessatti beetaman no man come on let us be smart waan eegalle kara dhaabuun qabna immoo qeerroon biyyaa internetan qabne malee already itti jabeessanii jiran jechuudha so kanaafuu kun dhiibbaa mootummaa irratti depressionanii fida arrallee borullee jaalannu jibbinu tana ijarraan kaasina tun immoo guyyaa lama booda yoo deebisaan mootummaa kana afaan qawwee taate hayyoota keenya ukkaamsuu taate yoo deebisaan hin kennine torban takka booda istiraatejii biraatiin lafaa kaate jechuudha isin immoo takkatanii isinii dhaamu miidiyaan isaanii kagalgalaa ganam amma maal jaan kalee OMN'n waa'ee Haacaaluu keessaa mure jaanii waan dabarsan dhabanii waan kukutamte xixiqqoo takka nu dabarsan jechuudha sanu waa'ee sanii keessan jirre waan OBS irra dubbate kana kijiba isaanii sanillee irra fashaleessanii jirtan jechuudha amma maaltu fashalaa'uu qaba irratti akkasi diraamaan sun irra fashalaa'e diraamaan sun arramoo qoqqobbii tana maal jechaa jiran isaa wanni ittiin nu caaluu barbaadan heddummina miidiyaatii fi ololaa fi duula miidiyaatiin jechuudha wanni kashafee jira jaa dubbadhaa jaanii kijibaan ummata keenya wanni godhaa jiran jechuudha bakka takka humnaan bananii kun nuti waan eegalleen dhaabnu waan takka namni gizee deemu sagantaan deema short term planning oromoon qeerroo lafa kaayyatti duula gabaa lagannaati itti milkaa'aa jira guyyaa sadiitti OMN miti hawaaya finfinnee dabarse arraan tana arra abbaa miidiyaatu dabarse waa'ee gabaa lagannaa biyya keessaa waa'ee shunkurtaa because wanni shunkurtaa isiniin jedhu shunkurtaatu qochumaa kana dhaabbata beekadha timaatimiitu qochumaa kana dhaabbata foontu qochumaa kana dhaabbata gaafa namni qochumaa isaa kana duraa qabdee ni haalafa gaafa itti qaaleessite timaatim qarshii 20-30 waggaatti gurgurte ni haalafa saniifuu nuti short term plaanii raayis ija osoo hin kaafne kara long term maali jechuudha sun nuti waliin dhufuun waa'ee furmaata irratti isinii dubbadha warra qawwee jettan waa'ee furmaata irratti san sirriitti irraa isinii hin jarjarina let us get everything by plan arraan tana Jawaar Mahammad akkuma Haacaaluu nyaatetti nafxanyichi kun akkamitti isa kana harkaa fuunaadha dubbiin gabaabduun isa kana harkaa fuunee akkamitti isaa wajjin dubbata akkamitti isa kana bilisa baafne
yoo kana nuti amma jabaanneen godhin kara dandeenyu qabsoo ummata hunda irra hirmaachifne yoo godhin dubbiin Jawaar Mohammad faa dubbii akkana dhiiga Gammadaa faatu deemti yeroon sanii fi yeroon tun takkaa miti immoo dambaqiinsi gaafana dhiiga Gammadaa fuudhame sunii fi ta'ammaa takkaa miti Oromoon gaafsaniiti fi ta'ammaa takkaa miti 92 93 ummanni Oromoo persentii 20 ta'u akka Oromootti if baree dammaqee ani Oromoodha jedhee falmachaa ture 20% 25% hin caalu arra Oromoo 90% dammaqee jira if beeka arraan tana laala mee diraama haa caaluu kana laala nuti goone jechuuf diraamaan isaan hin godhin jira torban lama hagam takka rabbashamanii jiran biyya alaarraa hiriirii irra deemaa jiru kun hagam takka isaan miidhee jira hin tuffatina baqaa jiraniiti don't undermine waan godhaa jirtu hin tuffatin garuu qabsootu hadhooytuudha qabsootu waa hedduu feeti tarsiimoo hedduu feeti karaa adda addaatiin deemuu feeti kanaaf malee hin tuffatina waan dalagaa jirtan abiyyi wanni inni godhe guddaan akka galeen ummata garaa ifiitii bulu bitachuudhaan heddumminaan ala kanarraa Oromoo keessaayis miidiyaa akka jirutti bituudhaan miidiyaa akka jiru maallaqa irra gannaquudhaan kanaan ololaan mataasi wanni godhuu danda'a garuu dhugaan lafarra jiru akka nuti yaannu kanaa miti akka nuti miidiyaa waan hedduun rasannoo sanii miti jira keenya let us focus waan irra godhaa jirru duula gabaa lagannaa cimsinee qabna gaafiin nuti wanni gooneef hidhamtoonni keenya hatattamaan akka hidhaarraa nu hiikamaniif gaafni amma dura wanni duula gabaa lagannaa kana itti milkoofneef arraa miti gaafa intarneetiin jirreew gaafa dukkanaasan maata magaandiin faan itti milkaa'anii jiran maandeellaan faan itti milkaa'anii jiran gaafa intarneetiin akka ammaan jira arra immoo itti milkoon arrallee yoo jabaanne tokko duula gabaa lagannaati gaafa santite ummanni waan humnatti dabraa jechuu karaa humnatti dabarta jechuu gaafiin ati kana dhaleesstu akka Jawaar Mohammadii fi hidhamtoonni siyaasaa Abdii Raggaasaa dabalatee hidhamtoonni ABO'tiif kaafaa hundi akka nu kamaniif kijiba wanni fashalaa jira jan jimma keessa duula gabaa lagannaa jira fagoo maa dheetan so kanaaf hin tuffatinaa waan godhamu kana tuffatinaa Itoophiyaan arraan tana odoo silaa akka biyya gurguddatanii waan nyaattu fi qopheeffatte meeshaa takka alaa naqachubatti dhuga arraan tana karaa Suudaanii dhufa kuduraan ani hin jenne kuduraan karaa Suudaanii irraa dhufu within 3 days guyyaa sadi qofatti cufte kuduraan karaa Suudaanii irraa dhufu waan karaa dhaabbateef timaatimii foonni adda addaa arraan tana የገበያ ግሽበት ህዝቡ እየተቆጣ ነው ጃኒ ሎላ ጅረን karaa Jabuutiitiin Harargee keessa immoo ka dhufu karaan cufaadha achiin immoo wanni dhufu meeshaa adda addaa ta biyya alaa Jabuutii irraa dhuftu ruuza zayitii waa hundaan dhufaa jechuudha so kanaaf waan godhaa jirtan injifannoo godhaa jirtan wal harkaan facaasinaa wal harkatti wannan godhina you are working hard you are doing good gama biyya alaa dhufaa dippiloomaasii itti jirra jabaachaa jirra itti fufunaa jechuudha kara kanaan cimsinee itti fufuu qabnaa ummanni wanni godhaa jiran tokkoffaa akka waa wanni kun hin tahini duula banaa jiran OMN khassaa jiran OMN khassame jechuun arra cufame jechuun miti laftee Ameerikaa tana ni beekna hundi keenya arraan tana Abbaba Galaafaa fi namoonni tokko tokko akka nageessaa oddoo dubbeefaa keessa jiran wal gurmeessuudhaan arraan tana OMN asitti khassasnee cufsin no OMN nis looyera mataa ifii qaba Ameerikaan akka isaan yaadanitti hin deemtu jechuudha maaliif kissiin takka yoo xiqqaatte waggaa takka waggaa lama fudhate kana ijoollee haa daa'ima sobanii namni isaan qalbii cabsan hin jiru jechuudha so kanaaf Oromoon cimtee yoo duula gabaa lagannaa kanaan hafte akshinatti aan waan asirra dubbatanii miti jechuudha waan asirra dubbatamu miti jechuudha waa hedduu jira waan Oromoon Finfinneen tun akka isin shaddaa'uun isin taatu godhamtu waa hedduu jira asirratti hin dubbannu jechuudha ka afaan Oromoo dubbatu ka fira nu fakkaatee galgalaa ganama nu jala taa'ee nu basaasu lakkoo isan qabu sinii galee so kanaafuu akka sanitti deemuu qabna Oromootiya jabaadha Jawaar Mohammad wanni inni galeef interneetni already khasaaranii jira mee amma interneet onnee qaba haa gadhiisu Oromiyaa keessa mee haa gadhiisu bar leenca hidhanii qeerransa hidhanii ifi bokkisu miidiyaan akkana godhe jaanii bokkisuun hin dalaydu immoo isiniin arra haa caaluu akkan taanetti ajjeeseeti mootummaan biltsiginnaa diraamaa itti dalaguu dadhabe ummanni hangana dammaqiinsa qaba barana jira keenya hin gawwoomina ummanni keenya hagan takka dammaqiinsa qaba nun sobdanii jechaa jiran so diddaan kun torbaan lamaaf cimee deemaa jiru kun istiraateejiin kun cimee itti fufuu qaba jechuudha lubbuun arra dhalanne boruu duuna so waan qabsoon immoo ilmaan Oromoo kanu booda hafan itti jabaatanii itti fufuu qaban
مالي أمني مليون شنتم مالي cool down إسني وان دبتنين بيني أسرع دفتنين دبتنا يوها سوون بيني في الرئيسة أسرع دفتنين هاملة أمتان تقنا أورمون بيخيسا والناتون جر إنترنتاتون جر مالي أورمون هو تيك أبديت إيرون هو تيك أبديت already warningin qophaawaa jiran torban itti aanuuf yoo torban kana keessa deebisaa Abiy Ahmad nuun deebisne tarkaanfii torban itti aanu qophii jirraa jinjaan jechuudha maal gochuudhaan arra Oromiyaan bara boordara Gaambeellaa irra jirtu obboleessa kiyya gurra banii na dhageeffadhu Oromiyaa jechuun Gaambeellaan seen koornara boordara Sudaan irra teessiin seen Oromiyaan seentara Itoophiyaan ka jiraattu yoo Oromiyaan jiraatte qofa Oromiyaan jiraatte jechuun Itoophiyaan jiraatte jechuudha Oromiyaan hin jirtu jechuun Itoophiyaan hin jirtu jechuudha ati Haacaaluu ajjeestee diraamaan siin milkoofne Jawaar Mahammad gaafa qeensa isaa cabse bar laal Haacaaluu bar nuti sitti hin kannannee bar siitu nu jala ajjeese bar biltsiginna arrammoo Jawaar Mahammad namatti kannanne beeyna Jawaar Mahammad nama inni bira jiru beeyna mootummaa harka jira amma booda qeensi tokko irraa cabe iji tokko waan takka taate isaa fi Baqqala Garbaallee biiti sun akka shaama bayti jechuudha maaliif Oromoon barre ammallee inni so kanaafuu nuti arralle borullee gaagaata miidiyaatiif hin jilbifannu guyyaa sadeen qoqqobbii godhameef sababa haraan cufameef timaatimii fi dinnichaan kuduraan Sudaan irraa seenu can you imagine Sayyidaa Sudaan irraa illee kuduraan naqanna mee ilaala nama miiliyoona 120 qabna jira keenya wanni nuti oomishannu nun gahuu ruuza alaa naqannaa zayitii alaa naqannaa hunoo timaatim faa Sudaan irraa naqanna Abbaay miidiyaa je Abbaay miidiyaa reefuun tana je arraantan already Finfinnee keessa daame huno ummanni naggaadeen corruption tun haa seeraaf dhalootu waan nutti qaaleessan jecha jiran jabaadha nutis kafeenu sani ni qaalaa miti maa samiin taan nuti timaatim tokko akka qarshii 100 gurguramu feena because hayyoota keenya nurraa hidhame justice Haacaaluu waan feenuuf cuufnee jechuu kara warra qawwee jettan boodaan isinii deebi'a nun duuchina qawwee jettan asirraan siyaari'a please yaa qawwee itti amanna qawween haqa qawween waan haqaati waan namni hundi godhachuu qabu tane ni beeyna usaanurraa garuu waan goota keessa waliin burjaajeessina laal qabsoon amma eegalamtuun namni hundi irra hirmaachuu qabu akkoonis akaakoonis abbaanis haatinis ilminis hundi irratti hirmaachuu qabu gaafa kanaan Abiyyi yoo huffisuu dadhabne kara dhugaa san deemna jechuudha ani mataan kiyya nin galoggusan mataan kiyya girnoovin dhaagalee jechuudha sinigala soo kanaafu wal keessa makhlu short term planning fi long term planning wal keessa dhayna please waan amma galgala kana godhamuu fi waan guyyaa lama sadi harkaa qabdu kana immoo do not fool yourself itti dalayti agarsiiftee jirta already guyyaa sadi keessa result agartee jirta guyyaa shayyoo guute akkam ammallee labsii itti baafta Jawaar Mahammad faa gad dhiifta moo gad hin dhiiftu yoo gad hin dhiifne immoo tarkaanfii takka tarkaanfii lama tarkaanfii sadi tarkaanfii afuriin sirra furadhaa jettaan that's it sinigale akkana deemna soo kanaafu Abiyyi yookaan biltsiginnaan di amma Oromoo wajji duudaa gara taatee jirti ummata Tigraay wajji duudaa gara taatee jirti sabaaf sablammoota wajji duudaa gara taatee jira biltsiginnaan jara keenya biltsiginnaan baaluunii yookaan afuufaa qilleensarra cacahaa jiru afuufaa ati haadaan qabdu dur Oromootu akkana haadaan qabe afuufaa afuufame san Abiyyi Ahmad afuufaadha yookaan Abiyoot Kaasaayii Camadaa afuufaadha arraantan Oromoon haada gadhiistee jirti qilleensarra akkana bareedaa jira hin beeku bakka itti dhoofuu fi bakka itti bu'u hin beeku garuu qilleensarra jira sinigalee soo kanaafuu jara keenya yoo jabaanne qophiin tun yoo itti jabaanne wahitti ni baana interneeta cufsiiftee jirta maallaqa irratti khasaaru jira yoo xiqqaatti Oromiyaa keessaa interneeta irraa guyyatti miiliyoona 100 ol argatu khasaaraa jira naggaadeen ulaa cuccufatu khasaaraadha koronaa mataan isaa khasaaraadha Abiyyi Ahmad wanni akkana manan galchitu ummata no ni ashooftaasa bar isiniin jeen jira bara warri Finfinnee isaan tubboru ganama firii Jawaar Mahammad jedhu deema saayina guurrate ka'arraan tana timaatim qarshii 50tti gurgurate naggaadeen kun boru ganama iftaan gizee beelewe as baheeti firii Jawaar Mahammad sinja
nuti immoo Jawaar Mahammad Abiyoot kaasaa camada waan kannannee jirruuf hotteen isaa haa cabxu wal agarraa jechuun gusun arraan tana mee internet haa gadhiisu kanaaf Oromoon karaa hundattuu ni injifanna arraan tana akkana dhiigammadaa godhuus hin danda'u akka Taaddasee Birruttillee Amaariin ufannisaa ja'anii arraan tana Jawaar keenya faa waan takka hottee takka irraa cabsuu hin danda'an ka Haacaaluu godheehuu torbaan lama fiilima irraan baane seenee jira itti fufa jastasiin Haacaaluullee ni ba akkanatti hafuun taa'u ani hin goone jee haatu jiraami Jawaar isa kannannee duuba eenyu godhe duuba soo kanaaf Oromootii qalbiin siin cabin waan qabde ciniinnadhuuti itti fufu soo gama furmaata deebina lammaffaa jechuudha sadafa gurbaa tokko jira Nageessaa Oddoo Duubee jaane as magaalaa tana magaalaa tiyyaa miti karaa Minisootaa kana jira Nageessaa Oddoo Duubee basaasa Nageessaa Oddoo Duubee sallaayidha Nageessaa Oddoo Duubee gaafa Tigireen ariite Taayyee Danda'a fi Nageessaan mishina lama qaban kaan mana hidhatti nama basaasu ture Taayyee Danda'a kun biyya alaa ergame barnootaaf jaanii as erganiiti jara keenya peejii 16 qaba peejii 16 irra deddeebine isiniim Oromoo Federaalist Kongiresii isaabban immoo Oromoo Federaalist Kongiresii irratti dalagaan dalagamaa ture waggaa 4 san hayyoota irra arrabsama hayyoota irratti mataan gaggaragal waa hedduu godhama namni waa kana handil godhu isa tokko isa maqaa 16 banatee dalagaan qabu hujiin isaa Oromoo diiguudha waan ta'eef achi keessa taa'eeti galgalaa ganama maqaa adda addaatiin hayyoota kana waliin buusaa ture jechuudha Sinigalee amma sanbira kutee dalagaan isaa maali takka san godhu lammaffaa miidiyaa Habashaa Ameerikaa jiran kana guutu namni odeeffannoo kannuuf Nageessaa Oddoo Duubee jechuudha tana Oromoon hundi sirri baruu qabdi Nageessaa Oddoo Duubee namni as taa'ee Zahabashaa shukshuktaadhaaf Minisoottatti waan Oromoo keessa ooltu isa tokko afaan Oromoo hiikee waan Oromoo keessa ooltu Zahabashaaf kannu Zahabashaan miidiyaa Amaaraa hundaaf firaa jechuudha kaan tokko Masfin Fayyisaati dhiisaan durasanii bashitanya inni waan nuti keessa laayivuma isaatiin kun immoo qajjabuun kun dhokateeti Oromoo tana diigurratti galgalaa ganama namni dalagaa ture Nageessaa Oddoo Duubeeti lammaffaa osoo Haacaaluun hundi Nageessaa Oddoo Duubee isaatirra waan dubbatee jira torbaan lama sadii dura yoo akeekkattanii jiraatan shaneen ilaala shaneen kaakka Jawaar Mahammadii fi kaakka eenyu jeneraal eenyu maqaan isaa naa himaa eenyu jeneraal Kamaal ajjeesuu dandeessii ajjeesteeti mootummaa godhe jettee waan kana kaasuu dandeemti jee namni isaatirra taa'ee dubbate tokko Nageessaa Oddoo Duubeeti Nageessaa Oddoo Duubee asirraa iccitiidhaan waan asiif achi deemu isaatu beeka jechuudha na dhageeffadha lama akkuma inni dubbateen dubbiin tun bubultee wanni hamtuun torbaan tokko osoo hin tahin dubbiin Haacaaluu dhufte lama jaa amma immoo waa'ee dheengadda osoo Zaak Duubee waan takka itti gadi hin baasini waa'ee maal jechaa dubbate jechuudha waa'ee Jawaarfaa dubbate gurbaan kun dafee kaase poostii sana soo maaliin isin jechuu barbaada gurbaan kun amma fakkeenyaaf viidiyoo kiyya kaa'e kale amoo Nageessaa Duubee ani itti qaanfadhu baraadha ani Jawaar Mahammadis nin qeeqa OMNs nin qeeqa Lammaas qeeqe Abiyyis qeeqe Daawudis qeeqe abbaan hin qeeqne jiru nuti ni qeeqna nama hunda qeeqaa jira Haacaaluus qeeqnee jirra gaafa inni dhufe OMN irra dubbate deebinee Haacaaluu keenya galatoonfachaa ture fayyaa argadhu waan akkanaa sirraa eegaa ture jechuudha mee ati Yoonii Maanyaa kakadhee torbaan lama dura Abiyoot yookiin Abiyyi Ahmad አንድ ነገር በሁለት ሳምንት ውስጥ ካላደረገ እኛ ምን ወስደን እርምጃ እንወስዳለን እንጂ ወራስ ዳደተ ይትዳደቻ ቱሬ ማሰንም ፍዲን ገነማ ማልጎደ ጉርባን ሁን ለገፈዳ ጉርባን ቀጀቡን ሁዋን ጎድ ገነማ OMN ኢሰ ኸድረ ብሬኪንግ ኒውስ ይባስ ኦሶ ሚዲያን ሀበሻን ባሲኒ ብሬኪንግ ኒውስ ገዲፈሙፍ ዴማ ዋኤ OMN ኸሳ ኸሙረ መጀ ይባስ ሚዲያን ሀበሻ ወለርካ ፉደን አመጋ ገልገለ ዱፌ Rabbiin umrii isaa dheeressu rabbi isaa eegu bakka jirutti eenyu maqaan isaa guyyoon keenya dhufe yaabo ani Haacaaluu waa'ee shanii waan ni dubbate hin dhageenye anaahuu ifeeginaan je'e ergee ni dubbate asirra OMN dhufe dhugaa jirtu hunda dubbate sinigala nuti Haacaaluun daqiiqaa 47 waama Minilikii fi waama jara kanaa dubbate jechuudha waa'ee jibba Abiyyi
kanarratti abiyyin waggaa tokko duratti Haacaaluu yaamee kitaaba waggaa tokko dura ba'ee jira yataxallafa tigil kaja'u achi keessatti maqaan Haacaaluu arraamiti waggaa tokko dura kitaabni sun amma yoo sirri argan shuutti godhan Itoophiyaa keessa yoo seerkatti argan kitaaba sanarra dubbatee jira Haacaaluu in person yaame maaliif abiyyi namni inni sodaatu tokko Haacaaluu lama Jawaar Mahammad leencoota kana ni beeka jarri kun angoo tiyyataniin waggaa 10 nugusa torbaffaa ayyoon tiyyanaan jette san warri na dura dhaabbachuu danda'u tokko Haacaaluudha because gurbaan kunis hamaadha isa tokko haqeeroo haasaa ture miliineema keessa dhaabbatee je'eeti yaamee waggaa akka irraa kitaabaa jira jara keenya maa achi diddibna shanee jinni maa sababsanna kijiba dhiisa diraamaa shanee jettanii isiniin milkoofne isiniin taane diraamaan sun as yaameeti Haacaaluu Oromoon bilisoomtee jirti amma booda ana ka waggaa 10 bulchu je'een laala waggaa 10 ka bulchu waan ana taateef ammarraa eegalee ummata kakaasuu dhaabuu qabda yoo diddeef immoo guyyaa takkaafsiin obsinuu jeeni jira kanaaf nyaate abiyyi kanaaf abiyoot kaasaa'ee camadaa gurbaa keenya nu jala nyaate Haacaaluu diraamaa fidan hin dalayne diraamaa kaan dalagan hin dalayne kaan fidan hin dalayne kana dhabnaani OMN keessaa waan kutu dhabnaani qeejjabbuun dukkan dhaltuun gurraachi dukkan dhaltuun deemu kun arraan tana viidiyoo falmataa Ibiroo muree huno jara kana warri dhiibbaa godhe maan baasii waan OMN kijiba ani viidiyoo kiyya guutuu ta'ati deemaa laala huno an dubbadheen jira iran kaayyenne abbaa fedhe as deemne as baafnee qeeqna nuti rakkoon qabnu garuu viidiyoo sanii kaafne nuti ni qeeqna malee lafeetti nama keenya akka diinatti ilaalu garuu diinni isaa abiyoot kaasaa'ee camadaatii fi nafxanyoota as ta'anii kakkiyoon imaanyaa kana faa maan baasin dukkan dhaltu siin baanaa barre ijabanaa fakkaatu ማሊፍ አቲ ቪዲዮ ዮኒ ማኛሰን በሁለት ሳምንት ውስጥ አብዮት ስለ ሃጫሉ የኛም ሚኒሊክ ስለነካ አንድ ነገር ካላደረገ እኛን የምናውቀው ሀጄ ሰማን ባሲን ኪጂባ ኑቲ ቀቅነ ያ ቀቀንጅራ ቀቀህ ይራኻሰን ጅሮ ሶ እኒ አኩሞ የምንድፉ አረለ ዲገሳቲፍ ኒን ፈልማ ፈቹ ድራማ ከነ ከደለገ ነፍጠኛ ፊ ወረ ብልጽግና ተቹ ሶ ከናብ አቲ አማንተን እቲ አና ባለንጋ ታቴ ገጅራቴ ማለ ባኸቲ ደለይድ አሜሪካ ኸይሳ አማስ ደለጋ ሚሽን ኦፍ ተጅረቹ በሳሱማ ፍዱቴቹ ኦሮሞን ይረበሩ ቀብዲ ጉርባ ከነ አረለ አፋን ሚሚፈቴ ገነማ ከነ ላይቪ ሴኔ ዋን ንጀው አኪታቴ ሃጫሉን አኪታቴ ማሪታቴ ጃስታኤ ኪጂባን ሀቱን ነገሳ ወዶዱበ አቲ አረ ላይቪ ሴንቴ ዲጋ ሃጫሉ አመለ በለሱፍ ደምታ ኖ ኑቲኒ ራምፈኑ ዲጋ ሃጫሉ ዲጋ ሃጫሉ ድራማ OMN ኸይሳ ዋን ኹቱ ደምናኒ ዋን ኦሮሞን ቀቅመ ደለይሲት ኸይሳ ኹቴ ፍዳ በተሐቱ ደቢስ ማለቀ ኦፌኮ ዶላር ኩመ ዲደሚለም ካኑቲ በከውን ዳወሊ ባስኔ ኤርግኔ ማለቀ ኡመታ ዶላር ኩመ ዲደሚለም ማኛተሰን ደቢስ ለጌሳሚ ሶ ኸናፉ አቲን አራንተና አስቴሴ ዲጋ ሃጫሉ በለይሱዳፍ ኢሳቲፍ ኦዴፈኖ ኸና ዘሃበሻዳፍ ኦዴፈኖ ኸና ዲኒ ኸኛው ኸኑ ኛቱ ኑ ወጂን ጅራ ሃጫሉን ጆ ኸከ ኸቲ ኸና ነምቲቸ ዱከን ዳልቱ ጉራቸኑ ኸይሰ ታኤ ኸና ኦሮሞ ዲጋ ቱሬ ወጋ ሜቀ ጉቱ አናሲኒ ማጀረ ኸኝ ብየገለ አንጎ ደቀ ድርቀመ ፍለቴ ዱ ታየ ደንጎራ አቺቲ መነ ሂዳ ሂደምቶ ደወጂ ሂደሜ በሳሳ ቱሬ ኢኒ ሙአስ ዱፌ ኦሮሞ ዲያስፖራ ዲጋ ቱሬ ማልጎቹዳን पेजी कुडजा गुरगुद्दा खफालवर गुरगुद्दा qabbanate ilman oromo galgala ganama akka isa waliradulan hutadan ganda waliradulan oromo federal guya meka ujen sabo peji ku yo oromo federalist congress te takanu raha chufamu takanu ra wonni godi jenne dadamne gurba khana eda inni mishini qabanu toy beena lakaso yo talkone metaw nya nagam abo peji kun ofisija oromo federalist congress ja immo wande asira dubbatamaa jiru abalun akkana ta'u abalun maali wanni kun nageessa nurraa cufu jenneen hin dhago eda inni mishini qaba duru marraaw so kanaafu jara keenya nuti ala khaysan furmaanni maali amma furmaanni hanqanoon jeeniga waa'ee dukkan dhaltuu kana hatticha maallaqa oromoo hatee arrallee dhiiga Haacaalu baysuudhaaf dhiiga Haacaalu dabarsuudhaaf koree gurmeeffatee asirratti duuloof no Haacaalu namni godhe Haacaaluun ani dhiibbaa oromoo narra gooteeni miti jee jira dubbatee jira guyyo waariyo atuu feegi atuu lafan deemin jeeni jira
dhiibbaan oromoon baga naqee kan jeebara Haacaaluun rabbi warra jannataa isaa godhu baga naqee kan waan na jaalatiniif naqee kan jeebara qeeqama keenya san hammeenyatti hin fudhanne bara garuu qeeqama inni keenya sun Haacaaluu balarra isa geessu miti qeeqama inni isa balarra isa geesse Minilik hattuu Minilik harree horee dhufeeti siidaa dabalee irraa hatee jee ilaal eenyu tuqe gooftaa Abiyoot Kaasaahun Camadaa Abiyoot Kaasaahii Camadaa tuqe jechuudha hattuudha Minilik harree horee dhufeeti farda keenya hate waan je'eef gooftaa isaa jala tuqe ati akkam gaa mee nama siidaa tolfatee mana keessa gizee gabbahee ol bahu Oromoo tana qorqalbiin isii deebuu qabdi young generation amma booda dhalatu Minilik nama gaarii ta'uu isaa akka baraniif jaaree nama Minilik siin je'ee Birhaanuu Naggaa sitti himee jiru nama akkasii Minilikiif sujuudu gizee OMN irra teessee namni kumni 25 almost namni kumni 25 silaalu gizee waan akkasii gootu maaltu itti dhagahama Abiyoot Kaasaahii Camadaa already garaan gubatee isaan gubbaan miidiyaan akka jirutti inyaa tawarradan inyaa ምናምን ሆን ጃኒ asirratti iyyan jechuudha so kanaaf dhiigni Haacaaluu akka gannaqametti nafu jechuudha dhiiga Haacaaluu namni gannaqe nafxanyootaa fi biltsiginnaa fi kittillayyoota isaanii odeeffannoo qaban if dura astaanii isaati miidiyaarra nu haasawaa turan amma deebi'anii nutti akeekaa turan Kamaal Galchuutii fi Jawaar Mahammad shaneen ajjeefteeti biltsiginnaa godhe je'uuf deeman jeeti isaatirra dubbate nageessaa oduu dubee amma dura inni je'ee torbaan lama osoo hin guunne hunoo arraan tana dubbiin Haacaaluu dhalatte jechuudha so kanaafuu gurbaan kun dubbii qaba gurbaan dukkan dhaltuun kun nu keessa taa'ee nu basaasu jira he is spying for Ethiopian government Oromoon hundi kana dammaqa community Minnesota itti bara gurbaa kana ni beeyna akkana firra albahu jira basementii irraan bahu jaan dhageenye waa'ee isaa basementii keessa taa'ee haasawa albaatii firratti albaa yoo dhiiratee maa gabbeen dalaganne maan deemne akkanamatti albaatiin kun sini galee so kanaafuu warri community Minnesota bara isin habashaa qofaa mi keessa jiru Oromoonis nu jirti kan nu nyaatu nu keessa jira nu keessa jira diinni gurguddaan yaa diinoonni kun beekamuu qaban diinni gurguddaan akkanaa kun so kanaafuu jara keenya furmaanni maali yoo jettan furmaanni amma nuti qabnu ta duraan dura hiriirri keenya cimeetti fufuu qaba hiriirri keenya hanga Jawaar Mahammad hiikamutti cimeetti fufuu qaba qeerroon guyyaa takkitti hafteef tana qaaba hafte torbaan itti aanu tarkaanfii biraatiin as bahuu qabdi jechuudha qeerroon tarkaanfii biraatiin as bahuu qabdi jechuudha tarkaanfiin sun oggaa guyyaan dhihaatee dubbatamaa jechuudha oggaa guyyaan dhihaate tarkaanfiin godhatan isaan beekata jechuudha nuti immoo akka diaspora wanni godhu qabnu hiriira keenya cimsinee Abiyyi Nobel Peace Prize irraa he's a killer prize goona firii Jawaar Mahammad arrarraa eegallee yoo Jawaar Mahammad gadhiisifne dhiiga Haacaaluu kafalchiisuu dandeenya gara dandeenyu hundaan qabsoo san ta'uu diddi gaafa kan nuti mirga keenya immoo tana gizeen jara keenya ta duraan dura wanni godhu qabnu hundi keenya walitti dhufuu qabna hawaasni walitti dhufee maal goona jedhee mari'achuu qabna liidera baafachuun dirqama sini gala san booda immoo ummata keenya akkami gargaarra qeerroo manaa baate akkami gargaarra qeerroo saataatu ummata keenya ka mirga ifii falmachuudhaaf nuu jecha gaara keessa mirga keenya kabachiisuuf deemu bifa kamiin bira dhaabbanna bifa kamiin gargaarra ka jechuullee tanallee ilaalcha keessa galchine wajji dhaabbachuu qabna hin dhagayna shanee jinni waan isaan ja'anii olola miidiyaatiin achi banan hin dhageenyu tana booda Oromoon hundi dirqama kana fudhachuu qabna Oromoon bakka jirru akkamitti warreen miidhaman gargaarra kara biraa immoo erga mootummaan kun nu didee gaafii teenya deebisuu didee gaafii teenya deebisuu didee dubbii nadhii gammadaa kanurra deebisu yoo taate dubbii Taaddasa Birruu kanurra deebisu yoo taate dubbii nafxanyoonni ija nu keessaa fuudhan yoo kanurra deebisu taate maal goona jennee mari'achuu qabna jechuudha dubbiin sun akka nuti hin deebine nuti cimachuu qabna asirra karaa dandeenyu hundaan walitti dhufnee waan dandeenyu maallaqaanis gargaarsaan ummata keenya bira dhaabbachuu ummata keenya bira dhaabbachuu haqa sibiila kanallee akka haqatti fudhannee mirga keenya kabachiisu sibiilaanillee deemuu qabna jechuudha jabaannee mirga keenya falmachuu qabna waboo wajji dhaabbachuu qabna waboo fi diraamaa isaan dalagan waliin deeman jirtu yaa bira dhaabbachuun dirqama akkami gargaarra akkami wajji deemne jennee lafa kaayyachuu qabna jechuudha garuu yeroo kana jennu short term plan fi long term plan wal harkaa isin hin dhayin
taqamnu facaafneeti tanatti ceenamni no isas ni jabeessina waboo bira dhaabbanna ni jabeessina waboo wajji dhaabbanna immoo ta harkaa qabnu tana ta ummanni guddaan irratti hirmaataa jiru kana isii tanas tooftaadhaan irratti wal keessa qabsoon tooftaan masakamaa deemaa qabdu jechuudha gaafa itti muddaa deemte si dubbisa jechuudha maal jette Adaanech Abeebee arraan tana bar haaka Oromooti bar nuti ni tuffatamnee bar wanni nuti tuffatamneen warra afaan Oromoo dubbatuuni bar Adaanech Abeebee naftanya mataan isii addisu gixxeessaa argaa'u naftanya Abiyoo Silaan beekamu inni naftanya beekame dhiisa dilli kun ilmaan naftanyaatu afaan Oromoo sirratti haasawa warra aanoleen tirriktiidha siin jeetu arraan tana si hogganaa jira itti aanaa Oromiyaa ta'e khaanis maal ta'e khaan maarree ta'e jechuudha gabrootiin isaan kanaan nu hogganaa jira isaan kana immoo akkamitti furraa buqqaafna yoo jenne ta duraan dura akkuma ammaan dura qabsoo amma duratti milkooyne gaafa san mana hidhaa turan jenne mi'e arrammoo hayyoota keenya mana hidhaa irraa baasisu yoo kana dadhabne immoo qabsoon itti aantu kara hundaan yaallee kana immoo wal cinaa ni deeman isinii gala waan hin jechuu barbaade kanas gochaa waboos dhaabbachuu bira dhaabbachuu qabna waboos gargaaruu qabna waboos wajji dhaabbachuu qabna maaliif jennaan arraan tana eenyu Tigraay keessa jiru eenyu namichi kun Abiy sodaate maal jette maqaan isii Adaanech Abeebee maal jette nuti arraan tana eenyu qabuu dadhabne Tigraay keessatti ummata keenya fixaa ture kana eenyu maqaan isaa naayimaa namicha basaasaa guddaa kana namticha basaasaa guddaa maaliif deemteen qabnee jaanii miidiyaan gaafannaani isa nuti wanni qabuu baanneefi Geetaachoo Asaffaa fayyaa argadda nuti wanni isa kana qabuu dhiifneefi kabajaa ummata Tigraay fi maal jechuudha kun Jawaar Mohaammed immoo wanni qabneef tuffii Oromootiif isin jechaa jiran Haacaaluu wanni ajjeefneef tuffii Oromootiin hun jechaa jiran akkasimi eega kanaafu wanni tuffatamteef humnan qabduu isin jechaa jiranimi humna tee ta amma itti jirtu tana ta short term plaanii tanaas osoo hin facaafne isii tanaas itti dalagachaa immoo humna Geetaachoo Asaffaa faa kabajaa itti goote san kas kabajaa ummata Tigraay fi Geetaachoon Asaffaa kan ufixaa ture arraan tana taa'ee shaahii dhugu arra goonni kee biyyeetti laaqame goonni kaan immoo mana dukkanaa keessa siidhame ijaan hanga arguu dadhabutti si godhaa jira eenyu godhaa jira naftanyoota godhaa jira naftanyoota afaan Oromoo kasi hogganaa jiru ka afaan Oromoo si dubbatu kanaas si cabsu jira Oromooti arra Geetaachoo Asaffaa kabajaa argateeti Jawaar Mohaammed ka asitti isaan kana bilisoomse ka Shimallis Abdiisaa ergama taaksii kaalsii wayyaanee dhiquu jalaa baase ka Abiyoot Kaasaahun ka dheengadda Eertiraa dhaqee gangombifamee buna namaa qicu ka dheengadda Eertiraa dhaqee buna qicu gaafa Geetaachoo Asaffaa faadhaaf kaalsii dhiquu ture Abiyoot Kaasaahun camadaa Abiyoot Kaasaahun hundisii ergamtuudha turte kaalsii wayyaanee dhiqaa turte hundisii isaan sanbar akka leencatti ifkhannee Jawaar Mohaammed qabsoo tanaaf ifkhanneeti aboo khara cabxee taatu lubbuun tiyya haa baatu jeeti arraan tana Oromoo tana liid godhee dura deeme galmaan gaheeti arraan tana akka isaa silaa kabajaadhaan silaa arra zufaan irra taa'u qabu hundeef jalaa facaasee naftanyoonni facaafteeti arraan tana isa mana hidhaa mana dukkanaa keessa kaanii Geetaachoo Asaffaa sababa ilmaan Tigraayin kabajaadhaan taa'u jira waan qawwee qabu jechuudha tanaaf qawwee wanni itti qaanfannu hin jiru niit stab waan akkanaa dhiisa qawween ja'inaa mana no qawween mirga kee kabachiisuun nama sirna naftanyaa sirratti ifjaaraa deemu sirna naftanyaa si fixuuf deemu hidhattee ofirraa deebisuu qabda yoo sichees ofirraa ajjeesuu qabda jechuudha dassee karaan tokkichi jiru haqa kun kanaaf ammarraa eegallee Oromoon bakka jirru warri diyaasporaa jirru koomunitiin bakka jirru walitti dhufnee ijaaramnee akkami gargaarra qeerroo akkami gargaarra woboo akkami gargaarra kara hundaan mee maali filaannee inni wal dura qabannee liidar of keessa baafnee socho'uu qabna jechuudha we don't need to cry Jawaar Mohaammed dandamachiisuu feenaan qabsoo cimuu qabdu maali ummanni guddaan asirra taa'ee wal boochisu ish hazanii dhiisaa hazanii jinni jaan kan jeenaa never deemiitii wareegami galeetii wareegama atis galii wareegami malee wanni nuti ummata kana gizee hunda qalbii isaa cabsinuuf hin jiru lubbuun teete Haacaaluun caaltu lubbuun tiyya Haacaaluun jirtu Jawaar Mohaammed hin caaltu arra dhiiga Haacaaluu baasuudhaaf
Jawaar Mahammad hidharraa baasuuf Baqqala Garbaa hidharraa baasuuf Abdii Raggaasaa hidharraa baasuuf karaa dandeessu hundaan qabsaa'uu qabda Oromoo qabsoonni hadhooyti. Feetu karaatti cufi, feetu dila caccabsi, feetu mismaara kararra guuri, waan feete godhi karaa dandeessu yaali. Yoo immoo hayyoota keessii gadhiisuu baatan dubbiin akka gaafana Gammadaa dhabamsiisanii miti. No. You do a mistake. Dhaggeeffadhu Abiyoot Kaasaayii Camadaa. Hin khata'in dubbiin akka gaafa bar gaafana Gammadaa dhabamsiiftan leenca. Gaafa san interneetiin jiru taakka. Oromoon arraan tana 99% Oromoo Oromiyaa jechaa ijoolleen xiqqoon arraan tana xuuxxoo dhugaa Oromiyaa jechaa xuuxxoo dhugdutun gaafa sanii fi arra tokko miti. Gaafa san Oromoon biyya alaa jirtu ilmaanuma nafxanyaa qofa ka biyya alaa kana guute barnootaaf ka dhufe persentii 2.5. Gaafa Gammadaa dhabamsiiftan Oromoon biyya keessa harka 30 ta'u ka'anii Oromoo jee qoma dhiibbatee deemu. Kaan ani ortodoksii kiristaana fiinja, kaan ani islaama fiinja, kaan ani abaluu fiinja, ifin bee waan gosaani fiyaama, waan adda addaatiin fiyaama. Arrammoo sun hin jiru. Arra bar Jawaar Mahammad bar Gammadaa caalaa bar arra inni. Hayyoottan keenya dabran hunda caalaa bar inni. Seenaa isaanii hunda caalu dalagee jira bar inni. Mobilize godhee Oromoo tana bar walitti mataa qabee bar fuuldura oofaa jira bar Oromoo. Ittillee milkaa'ee jira bar. Isaanii gadi hin jiru yoo isaanii ooltee malee Jawaar Mahammad. Arrammoo Oromoo akkana wal dhageessu Oromoo alaa keessan interneeta qabdu tasagalee takkaan dhaabbattu meegaa isin tiraay godhaati haa caaluu hunu haddanii mi torbaan lama guutuu diraamaa dalaydanii itti isin milkaa'utu deemi meegaa kana isin bira qabna waan isin gootan ni laalla soo kanaafuu Oromoon bakka jirru interneeta dantaa isaatiif gadhiisu deema mangistiin maaliif kasaara jira kasaaraa mataan akkanatti halalloo jira maaliif hin jibbinaatunis qabsoodha hin jibbinaatanas jira keenya hin jibbina maaliif jennaan yoo kanaan kasaaraatti fidde boru afaan qawweetiin harkaa fudhatte yoo barbaadde hin jibbina timaatiin qarshii 100 seenuu Finfinnee keessatti hin jibbin shunkurtaan kiiloon qarshii 200 seenuu hin jibbin maaliif isaantu boru firii Jawaar Mahammad siin jedhu deema ati miti yoo warri Finfinnee maaliif beelooyne beeltiin ufittee firii Jawaar Mahammad warri dura jedhu isaani sinii galee isin immoo directionan kannina as teessanii jara keenya media ratesani khanina Abiy Ahmed akka uno rifeensa khiyara fuudha Jawaar Mahammad akkana khotte isaa cabsuun danda'u he knows waan balaa ammantana huno khaaduuf mokoranii shaneerra maxxansuuf mokoranii karaa adda addaatiin torbaan lama diraamaa dalee jaanii dadhaban because warri wayyaanee galee jira keessa warri sila akka diraamaa dalaguu beeku sun hundi keessa yaatee jira teenyatuun hin beektu diraamaa dalaguu hin beektu waa gooteeti itti naqaamaa irra beekamaa jechuudha. سو خناف جرخين هبت كلال عن دوغان اسنهم جوار محمد جي ولا عبدي رغاسا جي ولا حمزه بورنا جي خوتي سانين چبسو ابي هي نوس مالف جنان بيتي سن اك شامتي اك بيت نيبخ ريفنسا غور عربخ يخن ريفنسا اخو ابيوت كاساي چمدا ابتا كنتو قايو تخن اما نمون تو وي جوار نوراجيس وي كورونا فكيسج ستم فكاتين He will never do that. Malif, because he knows Oromon essa Jawaar Mahammad akka jiru akka Abiy Ahmed harka jiru ni beekan sirrit dhibba beet. Hintu akka na Gammadatti illee dhabamsiisuu danda'u. He cannot do that. So kanaaf jara keenya haa gamatan teenyu hundaan qabsoo tanatti nisuu qabna. Qabsoon karaa cufuu qabdi. Mismaara kararra guuruu qabdi. waan geejjiba dura gufuuta waan godhamu dilata ka jira yoo khara kanaan dura mana teessee deebisaa keessii kan nuti de ammallee Abiyoot Kaasaayii Camadaa torbaan takasii kanne ni gadhiiftamoo gadi hin dhiiftu ilmaan Oromoo diddee hayye yoo diddee waan akkanaatiin tarkaanfii fudhadhu deemaa ittaan that's it yeroo kana goonu immoo nuti immoo if jaaruu qabna wal jaaruu qabna bakka hundatti akkuma Gabrittiin yookaan harrittiin Abiyoot Kaasaayii fi'atu Adaanech Abbabee nafxanyaan afaan Oromoo dubbattu sun sababa nuti Geetaachoo Asaffaa hidhuu dinneefi kabaja warra Tigraay siin jette atis if